Deeggarsi namooma Oromoota godina Baalee aanaa madda walaabuu dhimma daangaatiin wal qabatee keessaan irraa buqqifaman sanbata galgala dirree tiiktookii marsaalee hawaasummaarratti halkan sa'a 3 irraa jalqabee ni gaggeeffama. Yoo yaadni gaas hin dagannee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaan qabu dursuun oduu isin dhageessifna oduu wajjin kan isin wajjin turu anfalmataa rogar madda walaabuu miidiyaatiin. Godina Wallagga Ba'aanaa Gudaayyaa biillaatti balaa konkolaataa kaleessa mudatee lubbuun namoota 43 yoo darban irra hedduun isaanii ammoo miidhamanii jiran. Godina Baaleetti hawaasni aanaa madda walaabuu gandoota adda addaa sababa haleellaa hidhattoota naannoo Somaaleetiin buqqa'e deeggarsa lubbuu baraaruu fi qe'ee isaaniitti deebisuu akka barbaadan kallattiidhaan yaada isaanii dabarfatanii jiran. Dhaabbanni idila addunyaa Transparency International jedhamu kan sadarkaa malaammaltummaa gamaaggamu biyyoota addunyaatiif sadarkaa kennu bara 2024 Itoophiyaan sadarkaa 99ffaa irra kaa'uu danda'ee jira. Kunniin hangafoota oduutii gara oduu babal'inaatti isin deebisaa oduu wajjin anfalmataa rorroo gara madda walaabuu miidiyaatiin turtii gaarii gara oduu babal'inaatti isin deebisna. Namooma Oromoota madda walaabuu dhimma daangaatiin wal qabatee sanbata galgala tamsaasa kallattii dirree tiiktookii irratti gaggeeffamuun hawaasni Oromoo idil addunyaa akka qoodarratti fudhatan yaamicha koreen qindeessitoo sagantichaa godhanii jiran. Sagantaan kun keessaayyuu Oromoota madda walaabuu daangaa Oromoo fi Oromiyaaf jecha aarsaa gurguddaa kafalaa turanii fi barbaadummaa Oromiyaa kabachiisuuf baroota dhufaa darbaa lafaa fi lafee isaaniitiif dhiigaa dhangalaasaa jiran cinaa dhaabbachuun namoomaa fi dirqama Oromummaa akka ta'e namoonni adda addaas dubbatanii jiran. Koreen qindeessituu sagantichaa akka ibsanitti sagantaan tamsaasa kallattii dirree tiiktookii Maahee Anaajina gara sooshaal miidiyaa tiiktookiitiin kan gaggeeffamu ta'uu qaama sagantaa qopheessanirraa odeessaa argannee jira. Sagantaa kanarratti hawaasni Oromoo idil addunyaa kallattiilee adda addaatiin sagantaa kanarratti hirmaachuun qooda akka fudhatanis yaamichi godhamee jira. Akkuma armaan dura Oromoota kallattiilee adda addaatiin rakkoo waloo keenyaa waliin qoodamaa turretti dhimmi madda walaabuu lafa seenaa Oromoo fi lafa wayyooma Oromoodha. Oromoota hunda kan hirmaachisuu gamanumaa yaaduun nama dhibu jedhaa jiru. Oromoonni aanaa madda walaabuu dhimmoota dhufaa darbaa lafa seenaa Oromootii fi oolmaa Oromoo keessatti qooda gurguddaa taphachaa turtee fi qabsoo Oromoo jaarraa 16ffaa keessatti Oromoon tokkummaa isaa akka jabeeffatuuf riqichaa kan kaa'ame keessa is tokkodhas jedhanii jiran. Qindeessitoonni sagantichaa kallattiilee adda addaatiin yaada turtii madda walaabuu miidiyaa wajjin godhaniin akka dabarsanitti Oromoonni dhimma kanarratti hirmaachuun fedhii qofa osoo hin taane dirqama waloo Oromummaatis jechuudhaan dabarsanii jiran. Kanaaf sagantaa sanbata galgala akka sa'aatii biyya keenya halkan sa'a 3 irraa jalqabee itti fufu kanarratti ustaazonni Oromiyaa keessaa fi idil addunyaarraa kallattiilee adda addaatiin kan hirmaatanii fi namoonni marsaalee hawaasummaa irratti dhageettii qabanis qooda kan keessaa fudhatan ta'uu gamanumaa himamee jira. Marrigaa sagantaa kanarratti hirmaachuun qooda akka irraa fudhatan gamanumaa madda walaabuu miidiyaa yaamicha isin goonee jirra. Dhallee taanaan hawaasa keenya kaleellee biraan gallee biraa galuullee hin qabnu. Kanaaf gama hundaanuu guutuudhaan waan dandeenye hawaasa keenya akkuma kaleessa hirmaannee hirmaachifne hirmaannee dhallee hirmaachisuudhaaf qophiidhaan waan kamiinuu kallattii kamiinuu waan hawaasni irraa barbaadu hundaanuu akka hawaasni keenya mootiin rakkoo hamaa keessa kana caalaa bu'eetiin rakkoo guddaadhaaf saaxilamu. Har'a yoo gaafa callisni hawaasni kun adaduma jedheen adaduma osii rakkoon hamaan isa saaxilaa deemti malee wanni inni furmaata argatu hin qabu. Wanni kun ammootiin sablammii biraatiin kan dorsifamaa jiru kophaa isaa osoo gareen gaaddisa haftee dhombir akkuma armaan dura rakkoo hawaas kiyyaa dhaabbadhee ilaaluu irraa bira dhaabbadheetiin gargaaraa ture jechuudhaan dhaadannoo dhageessisaa turetti waa'een Oromoo madda walaabuu dhimma waloo keenyaati jechuudhaan dhaadannoo isaa dhageessee jira. Oromoonni addunyaa irra jiran kallattiilee adda addaatiin hawaas keenya cinaa dhaabbachuu qaban jechuudhaanis yaamisa yaamanii jiran. Haaluma kanaan gareen gaaddisa haftee dhombir yaadota adda addaa miseensota garichaatiin gara madda walaabuu miidiyaan dabarfataniin uummata keenya Oromoo madda walaabuu cinaa dhaabbachuuf gareen gaaddisa haftee dhombir gaa'umsa guddaa irratti argamnas jedhanii jiran. Kallattii kamiinuu dhimma Oromoo fi Oromiyaa keessatti gareen gaaddisa haftee dhombir yaamicha Oromummaa dhawwaachaa kan turee fi kan keessatti qooda fudhachaa ture keessa garee jajjabas jedhamee jira. Yengaa sagantaa geggeeffamu kanarrattis nutis akka garee gaaddisa haftee dhombiritti hojiilee armaan dura hojjechaa turre caalaa amma immoo dhimmi madda walaabuu
walaabuu nu yaachisa jechuudhaan miseensonni garichaa dubbatanii jiran. Qaamni dhimmi ilaallatus dhimma kana gadi fageenyaan irratti hojjechuun daangaan Oromiyaa kabajamuu qaba jechuudhaan gareen gaaddisaaf ta'e dhombir ergaa isaanii dabarfatanii jiran gara madda walaabuu miidiyaatiin. Godina Wallagga Bahaa aanaa Gudaayyaa Billaatti balaa konkolaataa kaleessa mudatee lubbuun namoota 43 yoo darbu namoonni 42 ta'an miidhaa cimaa fi salphaaf saaxilamuu bulchaan aanaa Gudaayyaa Billaa obbo Shibbiruut Tsaggaayee himanii jiran. Daandiin kun caccabaa ta'uu fi konkolaataaf rakkisaa ta'uu irraa kan ka'een balaa konkolaataa irra deddeebiin mudatu lubbuun namoota hedduu darbee jiraachuu maamiltootaa fi imaltootaaf himanii jiru. Balaan konkolaataa kun kaleessa ganama sa'aatii 3 gaditti kan mudate yoo ta'u konkolaatichi magaalaa Shaambuu irraa imaltootaa fi gara Finfinnee odoo adeemaa jirus jedhanii jiran. Magaalaa Shaambuu irraa fageenya kiiloomeetira 65 irratti kan argamtu magaalaan Gudaayyaa Bilaa ganda Caallee Jimmaa bakka ganda marfata Ifaa Biyyaa jedhamutti garagaluun miidhaa kana dhaqqabsiise jedhu. Konkolaataan kun namoota 88 ol fe'ee deemaa ture jechuudhaan bulchaan aanaa Gudaayyaa Billaa obbo Shibbiruut Tsaggaayee sagalee Ameerikaatiif himanii jiran. Waajjirri kominikeeshinii aanaa Gudaayyaa Billaas balaa kanaan lubbuu namoota 43 ennaa darbu namoota 42 irra balaan cimaan ga'uu ibsee jira. Namoota 3 irra immoo balaan salphaa ga'uudha ibsee jira. Bakka balaan mudate kana balaan biraa deddeebii mudachuun lubbuun namoota hedduu darbu waajjirri kominikeeshinii aanaa Gudaayyaa Billaa ibsee jira. Konkolaataan humnoota nama 60 gadi fe'ee qabu sababa humna isaa ol fe'een turee fi daandii maqaa irraa yeroo garagalutti haala suukaneessaan ta'uun ibsanii jiran. Namoonni lubbuun isaanii darbe 43 illee caalaa akka jiran gabaafamaa jira. Imaltoonni konkolaataa kanaan gara Finfinnee imalaa turan abbaa fi ilma maatii fi waliin ta'uun deemaa kan turan haadhaa fi daa'imman misirroon guyyoota muraasa dura bultii ijaaratan barattoota boqonnaa irra turanii gara mana barnootaa deebi'aa turan barsiisota hayyoota manguddootaa fi daa'imman bakka tokkotti lubbuun isaanii dhabanii jiran. Godina Shawaa Lixaa kaasee gara godina Horroo Guduruu Wallaggaa Shaambuu fi magaalota biroo geessu kun caccabee suphuu dhabuun konkolaachistootaa fi imaltootaaf yaaddoo guddaas jedhamee jira. Irra deddeebiinis lubbuun namoota daandii kanarratti dhumaa ture jechuudhaan ibsanii jiran. Konkolaachistoonni Finfinnee irraa gara Shaambuu fi Shaambuu irraa gara Finfinnee deemu filannoon isaanii miti jechuudhaanis ibsanii jiran. Kun immoo sababa daandichi ciccitee tabbaa fi bu'aa bayii keessa darbuudhaan imala yaaddessaa ta'eef imaltoota irra deddeebi'an ni himaa turan jedhu. Gara magaalota biroo deemuuf guyyaatti konkolaataa 2 yookaan 3 yoo ajajamu gara magaalaa Shaambuu deemuuf garuu konkolaataa tokkoyyuu yeroo itti dhabamutu jira jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran. Waajjirri kominikeeshinii aanaa Gudaayyaa Billee dabalatee namoonni hedduun daandiin kun furmaata waaraa akka argatuuf qaamonni dhimmi ilaaluuf yaamichas godhanii jiran. Hawaasni aanaa madda walaabuu gandoota adda addaa irraa sababa haleellaa hidhattoota naannoo Sumaaleetiin buqqa'e deeggarsa lubbuun baraaruu fi qe'ee isaaniitti deebi'uu akka barbaadan ibsanii jiran. Gabaasa qophaa'ee falmataa roorroo waan qindeeffate qaba. Hawaasni aanaa madda walaabuu gandoota adda addaa irraa sababa haleellaa hidhattoota naannoo Sumaaleetiin buqqa'e deeggarsa lubbuu baraaruu fi qe'ee isaaniitti deebi'uu akka barbaadan ifoomsanii jiran. Yeroo ammaatti dirree irraa shaaraa buufatanii jiraachaa kan jiran kan ibsan deeggarsa lubbuu baraaruu biratti mootummaan nageenya keenya tiiksee wabii nuuf ta'u qe'ee keenya irratti deebinee jireenya idilee keenyaa jiraachuu barbaannas jedhanii jiran. Waggoota 9 darbaniif walitti fufiinsa irra deddeebiin qe'ee isaanii irraa buqqifamaa jiraachuu kan himan battala nuti qe'ee keenyatti deebinuuf yaallutti meeshaan gurguddaan dhukaasni nurratti banama jechuudhaan hawaasni naannichaas yaada isaanii dabarsanii jiran. Haleellaan tibbana hidhattoonni naannoo Sumaalee aanaa madda walaabuutti banan dabalatee waggoota 9 darban weerara daangaatiin hawaasni aanaa madda walaabuu fi qe'een qabeenya isaanii irraa buqqa'ee rakkoo hamaa keessa jiraachuu ibsanii jiran. Hawaasni kun gandoota aanichaa kanneen akka maddaa, Qarsaa Duulaa, Qaarsaa Maddeellee, Dirree Luuccaa, Harabuttaa, Luuccaa Cancaffee, Sammuu fi kanneen biree irraa buqqaanii dirree irratti rakkachaa jiraachuu ibsanii jiran. Akkaataa buqqaatonni jedhanitti waggoota 9 darbaniif walitti fufiinsa mootummaa naannoo Sumaaleen waraana hawaasa irratti banamuun qe'ee fi qabeenya irraa akka buqqaa turanis ibsanii jiran. Lafa keenya yeroo ammaa kana
lafa keenya yeroo ammaa kana qotataa jirra Sumaaleedha jechuudhaanis ibsanii jiran. Hawaasni kun deeggarsa lubbuu baraaruu hatattamaan akka isaan barbaachisu ibsuun mootummaan ammoo furmaata waaraa qe'ee keenya irratti akka nuuf deebisu jechuunis gaafatanii jiran. Buqqaatonni kunneen miidiyaa nyaata midhaan nyaataa bishaanii fi uffata halkanii afata meeshaa nyaataa itti bilcheeffatanii fi mana kan ittiin qabne ibsuuf yeroo gaaddisa mukaa jalatti dhiyeenyaaf jiraachaa jiran argaa jirra. Hawaasni qaarsaa dulaarraa buqqee ammoo waggoota 9 sharaa jala jiraataa turuu ibsanii mootummaan sarbama daangaa Oromiyaa irratti raawwatamu dhabamsiisuun qe'ee keenyatti akka nu deebisu jechuudhaanis mootummaas gaafatanii jiran. Baatii 3 darbe keessatti al-sadii qe'ee isaaniirraa buqqifamu kan himan iyyannullee hanga yoonaa furmaata argachuu hin dandeenye jechuudhaan yaadas dabarsatanii jiran. Amma kanneen qe'ee isaaniirraa buqqifaman mootummaan nageenya keenya tiiksuu qe'ee keenyatti deebuu barbaannas jedhanii jiran. Hawaasni kun yeroo adda addaa qe'ee keenyatti deebuuf yaalii taasifnus meeshaan gurguddaa dhukaasutti nu rabbanama jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran. Deeggarsi hatattamaa akka isaan barbaachisu ibsuun uummanni Oromoo bal'aa fi mootummaan akka isaan dhaqqabus gaafatanii jiran. Qabeenyi isaanii kan barbadeeffamee fi kan immoo jalaa saamame ta'uu ibsanii uummanni qe'ee fi qabeenyi isaarraa buqqifame kun bonaa aduu ganna qorraan rakkata akka jiranis himanii jiran. Dubartoonnii fi daa'imman miidhaa uffataa saaxilamaa jiraachuus ibsanii jiran. Buufata Tulluu jedhamu keessa sharaa buufachuun abbootiin warraa 660 ol akka jiraatanis ibsee jira. Uummanni aanaa madda walaabuu gandoota adda addaa keessaa buqqifame kun deeggarsa lubbuu baraaru hatattamaan kan barbaadan ta'uu himachaa jiru. Mootummaan nageenya keenya tiiksee wabii nuuf ta'uu qaba, qabeenya keenya irrattis nu deebisuu qaba jechuudhaanis gaafatanii jiran. Gabaasa qophaa'e falmataa Roorroo madda walaabuu miidiyaarraa. Sammuu akkasitti irra jira, madaallee akkasitti irra jira. Amma nu asheetan akkana jirra. Bakka baay'ee jirra buqqaan keenya kun. Amma wanni isin jedhu. Dhaabbanni idil addunyaa Transparency International jedhamu kan sadarkaa malaammaltummaa gamaaggamu biyyoota addunyaatiif sadarkaa kennuun bara 2024 Itoophiyaa sadarkaa 99ffaa irra kaa'ee jira. Dhaabbatichi sadarkaa malaammaltummaa biyyoota garaagaraa keessa jiru gamaaggamuun qabxii gad aanaa hanga 100 malaammaltummaarraa bilisa kennuun kun Itoophiyaa fi qabxii 37ffaa kennuun biyyoota addunyaa 180 keessaa sadarkaa 99ffaa irra kaa'ee jira. Gabaasa kana falmataa Roorroo waan qindeeffate qaba. Dhaabbanni idil addunyaa Transparency International jedhamu kan sadarkaa malaammaltummaa gamaaggamuun biyyoota addunyaatiif sadarkaa kennu bara 2024 Itoophiyaa sadarkaa 99ffaa irra kaa'ee jira. Dhaabbatichi sadarkaa malaammaltummaa biyyoota garaagaraa keessa jiru gamaaggamuun qabxii gad aanaa hanga 100 malaammaltummaa bilisa kennuun kun Itoophiyaa qabxii 937 kennuun biyyoota addunyaa 180 keessaa sadarkaa 99ffaa irra kaa'ee jira. Gabaasa dhaabbatichi baasee akka agarsiisutti Itoophiyaan bara darbee 2022 qabxii 38 argachuu sadarkaa 94ffaa kan turte yoo taatu bara 2023 ammoo qabxii 37 argachuun sadarkaa 98ffaa turte. Baranas qabxii tokkollee osoo hin fooyyessin sadarkaa tokko gadi bu'uun 99ffaa ta'uudhaan dirqamtee jirti. Bara kanas akkuma barnoota darbanii biyyoonni saaraa gadi jiran dhibbantaa 90 qabxii 50 gad argachuun tarree biyyoota sadarkaa dhumarra jiran keessa ganii jiran. Biyyoota saaraa gadi keessaa Eertiraan qabxii 13 argachuun Somaaliyaan qabxii 9 bankii 8 biyyoonni madaallii kanaan qabxii gad aanaa argatan ta'anii jiran. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa kan taate Keeniyaan ammoo qabxii 32 argachuun addunyaa irraa sadarkaa 121 qabattee jirti. Kanneen qabxii gaarii argatan ammoo Seelshees qabxii 72, Keepii Verdeen 62, Bostiwaanaan 57, Ruwaandaa 57 akka argataniin gabaasni Transparency International agarsiisaa jira. Sadarkaa addunyaatti Deenmaark qabxii 90 argachuun akkuma bara darbee amma sadarkaa tokkoffaa argattee jirti. Isheetti aanuun Fiinlaandii fi Singaapur sadarkaa itti aanis qabatanii jiran.